Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii birmajjii show nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma isin jirtanitti isin haa qabu isinin jecha egaa har'a aappii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee turtiin keessan nuuf haa ta'u isinin jecha namoonni hanga ammaatti YouTube channel birmajjii show subscribe gochuun maatii keenya hin ta'in YouTube channel keenya kana subscribe gochuun maatii keenya ta'an hordofaa wantoota baay'ee irraa barachuu dandeettu. Egaa kanumatti aansuun har'a appilikeeshina tokko haala salphaa ta'een akkamitti akka asxaa yookiin loogoo itti hojjechuu dandeenyu kan isin barsiifnu ta'a. Turtiin keessan nu faana haa ta'u isin jedha. Appilikeeshinillee haaluma salphaan pilaastoora keessa argachuu dandeettu. Innis kana jechuudha appilikeeshina kana piiksillee kana jechuudha. Appilikeeshina kana fayyadamtanii haaluma salphaa ta'een loogoo yookiin asxaa profaayila YouTube keessanii haa ta'u wantoota garaagaraa jechuu argachuu dandeessu yookiin ammoo ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf nafaana bu'aa asxaa tokko fakkeenyaaf asxaa wanta isinii hojjedhaa jechuudha. Asxaa keenya asxaa sochii qeerroo baalee isinii hojjedhaa jechuudha. Akkuma seentaniin eessa dhuftan isin fakkaate ay dhuftanii jechuu bakka poozitiif tana eda'uu mallattoo eda'uu sana tuqxanii al takkanii cuqaasanii jechuudha. Achi boodallee gad dhuftanii as tuqxanii sheeppis teetton sheeppisii tana si'a takkaaf cuqaasanii jechuudha. Achi booda bifa kanaan isinii ba'a. As tuqxanii isinii fakkaate amma gad dhuftanii ay dhuftanii jechuudha saanduqa tana al takka cuqaasanii. Erga bifa kanaan isinii ba'e akkamitti akka dalaguu dandeettan feetan roqaafree feetan zeeroo feetan ammoo kun cinaa tanaan jechuun nuus tanaan alaabaa lamaan fakkeenyaaf yookiin alaabaa abbaa otee fi alaabaa abbaa gadaa haa ta'u yookiin halluu lamaan diimaa fi gurraacha haa ta'u hojjechuu dandeessu jechuun mi'anaan fakkeenyaaf kanaan hojjedhee isin mul'isaa jechuudha asxaa birmajjii show. Kana godhee booda jechuudha akkatti harkisaa jechuudha amma barbaade amma naa ga'u san jechuudha akkatti harkisee ni sirreeffadhaa jechuudha amma barbaade san. San boodallee halluu isaallee jira jechuudhaaf kunoo dakana gad dhuftanii jechuun ni gartanii halluu isaa jiruudhaaf dakana gad dhuftanii jechuudha. Akkatti erga tolfattee booda seelamuu eessa duwwaa ayii dhufteeti raayitii irra gootaa jechuudha. Raayitii erga irra goote ammallee as deebitaa ammallee achumatti deebitaa jechuudha. Poozitiif sanan tuqaayitaa ammas dhuftee sheeppisii san cuqaastaa si'a takka lama ta'e mire ammas dhuftee as tuqaastaa bifuma jalqabaatiin saanduqa sana cuqaastaa jechuudha mara sadaffaa ammas deebiteetuma achuma cuqaastaa jechuudha. Erga akkana ta'ee booda ammallee deebitee ol harkisteeti halluu san jijjiirattaa jechuun halluulee agartan kan jijjiirtanii halluu kana ka barbaaddu sana jijjiirattaa jechuudha. Fakkeenyaaf hamma akkana godhaan asxaa birmajjii show isiniif dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf asxaa birmajjii show isiniif dalaguudhaatti jira. Inshaallah bifuma salphaa ta'een asxaa yookiin loogoo miidhagaa ittiin hojjechuu dandeessanii jechuudha. Amma raayitii irra goona. Ammallee akkuma jalqabaatti poozitiif sana keessa dhuftanii jechuudha. Al takkanii cuqaastanii ammas lamuu sheeppisii tana dhuftanii jechuudha ammallee. Ammas akkatti erga isinii ba'ee booda jechuudha. Asuma dhuftanii jechuudha sadaffaallee tartiiba wal fakkaataadhaan ammallee asitti deebitanii jechuudha. Waan hedduu nama dhibuu miti. Ammas akkas harkifattanii tolfattanii akka haalli isiniif mijatutti akka fedha keessanitti jechuudha. Ni tolfattuu. Egaa erga bifa kanaan kaayannee booda fakkeenya hamma asxaan keenya bifa kanaan jira jechuudha. Asxaan birmajjii show bifa kanaan jira san booda jechuudha. Raayit irratti godhannaa jechuudha. Erga raayit irra goone booda asxaan keenya bifa kanaan nuuf toleetiin jira. Ammas achi deebi'aa jechuudha akkuma jalqabaatti. Ammallee as dhufaa gad deebi'ee amma galaarii jedha jechuudha bakka san galaarii san waan barbaadu jechuudha. Galaarii keessaa waan fedhe suuraa namaarraa ta'u mallattoolee garaagaraa ta'u waan fedhe irra kaa'achuudhaaf galaarii seenaa jechuudha. Erga galaarii seenan ammas jechuudha suuraa filachuudhaaf eessa dhaqxanii tuqaa sadeen tana dhaqxanii jechuudha. Tuqaa sadeen tana gama harka keessan jirtan isii al tokko cuqaastanii
San booda bifa kana isinii bayaa gad dhuftanii akka irratti galaarii tettoon ammallee ni cuqaastu jechuudha. Akkatti bifa kana isinii bayaa isin ammoo bakka feetan dhaqxanii jechuudha. Bakka suuraa san qabdanii mana san keessa deemtanii waan barbaadan ol baasuu dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaaf kana dhadhaa jechuudha. Erga kana dha'ee booda mallattoolee jiraatan ni gartanii mallattoo isaan keessatti fedhe tuqaa jechuudha. Erga bifa kanaan cuqaasee booda ammas raayitii kun asumatti raayitiin itti cuqaasaa jechuudha. Egaa akkuma akka nafaana buutanii hordofaa jirtan abdiin qaba. Haala salphaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Loogoo akka feetanitti haala salphaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Asxaa bifa barbaachisaa ta'een. Egaa kun amma asxaan birmajjii isa kana fakkaataa jechuudha. Ammas barreeffama yoo barbaadan waan feetan jettanii irratti barreessuudhaaf ay dhuftanii qubee ataanii gartanii al takka ni cuqaastu. Ammas dhuftanii tekisteettana al takka ni cuqaastu jechuudha. Tekistis dhuftanii ammas editii tana tuyxuu jechuudha. Editiilee al takka cuqaastu. Bifa kanaan isinii bayaa jechuudha. Bifa kanaan isinii baye irraa hayxaniiti barreeffama kana. Fakkeenyaaf birmajii shaw jettanii irra barreessitanii waan yaadatan jechuudha. Irra barreeffattanii anama asxaa birmajii shaw waan ta'eef birmajii shaw jedhee irra barreeffadhe jechuudha. Egaa san booda ni harkistanii fakkeenyaaf bakka qubee A fi B foontaan tuquudhaan barreeffamicha jechuudha. Akkamitti akka barreeffama barbaadan ni jijjiirattu jechuudha. Kun kana keessa hunda kana ilaaltanii kafeetan irratti dhaawwattanii jechuudha. Fakkeenyaaf anamame kan irratti yaadadhu. Okay irra godha. Bifa kanaan jechuudha. Kun barreeffamichi kiyya naaf guddatee jira jechuudha. Ammas barreeffama kiyya kana jechuudha achirra galchuudhaaf akkas jallisee asirra galchuudhaaf wanta na fayyadamaa jechuudha. Akkatti birmajii shaw waa'ee kun mallattoolee akkana kana fakkeenya kun akkatti fayyadamee akka barbaadetti hojjechuu danda'a jechuudha. Egaa birmajii shaw jedhee bifa kanaan erga irra galfadhee booda jechuudha akka barbaadetti harkisee gara fedhirra kaa'achuu danda'a jechuudha. Isinillee bifa kanaan akka hojjettan abdiin qaba. Erga akkasitti hojjettanii booda raayitii irra gootanii barreeffamichi sun isiniif seef ta'eetiin hin jira jechuudha. Akkanatti wanti kun hunduu wantoota garaagaraatti keessa hin ta'in ilaaluu dandeessanii bifa kanaan bakka feetan kaa'attanii barreeffamallee jechuudha. Kallattii hundaanuu bakka feetan geessitanii irratti illee jallettanii galchuu dandeessanii halluun isaallee halluma salphaadhaan isiniif jijjiiramaa jechuudha. Kun kalar jedha. Halluun isaallee as kalar jedha. Kalarii kana cuqaastaniiti kafeetan irratti jijjiirattu jechuudha. Fakkeenya kun bifa kanaan halluun isaallee jechuudha akka bifa kanaan isiniif jijjiiramaa jechuudha kafeetan irratti. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii birmajii shaw akka appilikeeshinii har'aa kanarraa akka waan hedduu birattan abdii qaba. Egaa san boodallee asuma tuquudhaan seef gootu jechuudha. Mallattoo asuma tuquudhaan seef gootu jechuudha. San boodallee seef in as immoo jettonatti al takka ni cuqaastu jechuudha. San booda ay dhuftanii seeftu galaarii kanatti seet akka cuqaastu suurichi keessan seef isiniif ta'ee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota